السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفونا سنين جتا هردفتوتا خينيا جرة جرتو بقى جراتنا سنين جنة هردفتوتا خي رفين سخنا أكما لالتن كانتي أكما أغرتن كانتي والله وان هدو تكنما قدسيسو شمرن كينيا ورين أونلاين الرتي أكنمتي جما تيك توكاتينيس جما فيسبوكاتينيس وانتوتا غرغرا وان akkana goda walillaqaa kanaafi kana walig goda kanaafi kana walig goda dibadda jaan hunda laaltaniituma amantanii hin godatina obboleeyyan kayya micoontuun wallahi kuno akkuma agartan kanatti waan online irratti waa argeetiin akkasitti fayyadamee rifeensi kiyya guyyaa lama bulee gizeen dhiqoo akkuma kanatti kuno walitti hodhamee jira jetteeti dureen firraa haaduudha haate meeyoo fallissi bira jiraate jettee na bira fiddee kunoo akkanatti akkuma agartan kanattiin takka takkaan akkanatti maqasaan sanuu akkuma agartan kanatti keessaa jira akkanatti addaan baasu jira akkasi mee gizeef irraa addaan baasee fi fixeefis walitti deebinagaa asumaanuu nafaana turaan isiniin jaa hordoftoota kiyya waan fakkaatu walumaan jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani nagaa alhamdulillah. Mee viidiyoon kun barumsa yoo isiniif ta'e irraa hubattan jedheetiin yaada. Warroonni onlaayinii garagaraa irraa Facebook irraa ta'e TikTok irraa ta'e wantoota dibata garagaraa mataa keessaniif ta'e fuula keessaniif ta'e bittanii fayyadamaa jirtan hanga tokko irraa waa barattan jedheetiin yaada. Maaliif jennaan ijoollee baay'eetu sababa kanaaf fuulli isaanii badaa jira, dabbasaan isaanii ciccitaa jira jechuudha. Argitanii jirtanii mucayyoon kun amma laal manatti dibattee bareeda dibadhu jennaan hin dibadhee erga dibadhee ka'ee immoo mataan kiyya akkuma kanatti addaan naa ba'uu didee ofirraa haaduufis ka'ee mee furmaannoo simbira ka jiraatu ta'u jedhee dhufee jettee mana dabbasaa sirreessaa deemte jechuudha. Achis gaafa deemtu homaa addaan ba'uu hin dandeenye maqasiidhaan irraa mummuraa jiranii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanti kun bareeda dibadhaa osoo hin dibatina. Si'ilii footoo hindi mataa dhedheeraa irratti laxxafanii akkanatti mataa dhedheeressa jedhanii si shawwadan sirrii miti. Mataan nama kamiyyuu uumamaan ka dheeratu malee dibata barbaadde jijjiirtee dibatteef hin dheeratu. Mataan kee ka inni dheerachuu danda'u akkaataa atirra jirtuudha. Yeroo atirra jirtuudha. Yeroo tasgabbaa'aa jiraatte keessi kee tasgabbaa'oo ta'e jijjiirama hormooniitiin mataan nama tokkoo kan dheerachuu danda'u. Ay qibaatii kun na fayyadee jira naaf tolee jira hojjette qibaatii masaan tokkochuma isa fayyadame malee hin jijjiirin shaamboollee tokkochuma barsiisaa mataa keessan qibaatii illee dibata illee kama duraan beektan dibadha jijjiirtanii onlaayinii irraa fayyadamtan taana akka isin jalaa tabalaashaa kana beekaatuma jechuudha. Wanti onlaayinii irraa xalabattan kaamu sirrii miti faayidaa hin qabu miidhaa isaatu caalaa isinin jedha obboleeyyan kiyya fuula keessaniif ta'e rifeensa keessaniif ta'e gonkumaa onlaayinii irraa waan gaarii jedhanii isaan asirra olii gad oofan hin fayyadamina miidhaa isinirraan gaya. Isinin jedha obboleeyyan kiyya gaafa miidhaa isinirraan gahe muka itti gaafatamu isinuma mataa keessan malee nama biraati miti. Dibata yoo ta'e kan fuula keessanis faarmaasii dhaqxanii ilaallamtanii bitachuudha malee maadaatii balleessaa maalii sirraa balleessa akkasaan jedhanii sirra oofan soba qodaa keessi jalaa balleessu yoo ta'e malee uumaa jijjiirama inni qabu tokko hin jiru jechuudha. Anuurra qibaatii bitaa dibatu kanees jijjiirama mataa isaanii irratti fides hin agarre gonkumaa. Ani gama kiyyaan tokkochaan fayyadamne onlaayinii irraa waa bite kanaaf obboleeyyan kiyya of eeggadhaan isiniin jedha.